Hello, jira jirtuu akkam naguma akkuma baratame har'a mata duree sadaffaa C++ programmingii isinii qabadhee dhiyaadheera. Asirratti wanti nuun ilaallu waa'ee if else statementiiti. Gosa statementii C++ keessa jiran keessaa isa baay'ee barbaachisaa fi applicationii hedduu qabudha jechuudha inni kun. So kanarratti hundaa'ee applicationii isaa fi akkamitti akka fayyadamnu practically fi conceptiidhaan isinii ibsuuf deemaa jechuudha. So warri kutaaleen lamaan darban isin darbanii part 1 fi part 2 dura ilaala yoo inni kun isinii galuu dide jechuudha kallattiidhaan. So asirratti wannin guguddoo sadii ilaaluu deemna. Akka fakkeenyaatti wanna sadii dalagnaa tokko roostera barataa dalagu. So inputii softwarein nun dalaguuf deemnu barataa irraa tuqaasaa fudhata. So passive fail isaa nutti himaa jechuudha. Kun straightly wanna salphaadha. Itti aansinee serial number evaluation yeroo software feetan ni beektu. Softwarein baay'een serial number nama gaafata. So yoo nuun sirrii galchine feature hundasaa fayyadamuu dandeenya. Yoo dogoggorre yookaan hin beeknu ta'e immoo nuun seensisu. Wanti konseptii kana akkamittiin hojjenna isa jedhudha. Inni sadaffaa passwordii namni kana hin beekne hin jiru. Moobaayilii keenya passwordii itti goonennaan yeroo lammataa cufnee bannu passwordii nu gaafata. Akkamitti hojjeta wanti kun? Kompiitarri keenya illee akkasuma passwordii itti goonaan nu gaafata lammata deemne. Wanti kun akkamitti seevita akkamittiin immoo programmatically hojjetama. So konseptiin isaanii hundumtuu tokkumaan. Facebook irratti yeroo login goonu akkamitti hojjeta isa jedhu waliin ilaaluuf deemna jechuudha. So qaamni kana hunda hojjetu if else isa jennuudha jechuudha. If else statement baay'ee barbaachisaadha jechuudha. So amma gara practical itti deemaa jirra. Lecture 1 fi 2 irratti konseptii baay'ee nu barbaachisan ilaallee jirra. So isa hundumaa hordoftanii taanaan dhibbaa inni kanaa booda jiru tokkoon isaas ni rakkisu. So ittaafun. So programming irratti akkuma jenne koodii yeroo barreessinu sequentially barreessinaa main functionii keessa seennee tartiibaan barreessinaa compilernis tartiibaan ilaalee gara machine language itti nu jijjiiraa jenneerra. So al takka maaltu nu barbaachisa tartiibaan qofa akka inni execute godhitu hin ta'in akka inni irra utaalus gochuu danda'uu qabna. Fakkeenyaaf namni Facebookii login gochuuf jedhee dim jennee ma login edheenaan gara keessaatti seensisna taanaani security dhaafis management dhaafis hin ta'u jechuudha. Kanaafuu evaluate gochuu qabna. Steppii tokko namni gadi akka inni bu'u gochuuf jechuudha. Kana gochuuf immoo warri nu gargaaranii decision statement jedhamu. Decisionii hin jechaadha. So decisioniin programmii keessatti bifa flow chartidhaan akkanatti keewwama. So loojikiin isaa maalidha? Wanna evaluate goonutu jira asii gadi bu'uuf. Asiinis deemuu dandeenya, asiinis deemuu dandeenya. So dura maal goona evaluate goona. Conditioniin kun wanta as keessatti barreeffamee jiru kun true yookaan dhugaa yoo ta'e programmiin keenya asirra goruu dhiisee karaa kanarra deemaa jechuudha. So yoommoo dhugaa miti ta'e asirra bahii jennee ajajnaa jechuudha. Kana kan nu taasisu decision statementidha jechuudha. Kun hin jiru taanaan maal ta'a? Inni jalqaba irratti barreeffame dura execute ta'a. Inni itti aanee barreeffame immoo itti aanee deemaa. Inni itti aanee dhufus akkuma kanatti tartiibaan tokko tokkoon deemaa jechuudha. So kan nuun utaalchisu yookaan immoo karaarraa jallisnee wanna tokko evaluate ittiin goonu decision statement jennaan walumaa galatti. So fakkeenyaaf Facebook irratti namni akka inni emailii gashinu goona. So itu passwordin gashin yoo inni loginii tuqee passwordin affeerannee kan nuun itti himuu dandeenyu bifa kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf if kun text box jenna visual programming keessatti if text password is empty so maal goona programmii kana gara duubaatti deebisnee akkas naannessine ammas deebi'ee akka inni galchu goona jechuudha. Itu evaluate hin godhin. Wanna empty ta'e evaluate gochuun nu barbaachisu. Isa booda lamaan isaa seeneera. Amma login yeroo inni jedhu maal goona dhugummaa isaa check goona ammoo emailiin kun dhuguma jira. Passwordii kana wajjin immoo match wal godhaa database irra jiru wajjin eeyyee dhugaa yoo ta'e hin dabarsina jechuudha. Gara page isaatti akka inni deemu. Yes, we need to let him to go. So yoo miti ta'e immoo hin galchinu asuma irratti hambifna jechuudha. User irratti break goone akkuma frame qabu jechuudha asitti. Okay?
So application hedduu qaba. Login systemiin akkamitti ifeelsiidhaan dalagaa. Evaluate tun ta'in wanti ol darbee seenu hin jiru. Kun application isaa tokkodha. Laayisensii irrattis beektu. Software yeroo bittanii feetanii laayisensii kii kana asii yoo sasirrii galchitan isin dabarsa. If tiruu jechuudha. If wanta isin galchitanii fi inni dhugaan misxirri dudduubaan dhokatee jiru yoo wal maachii wal godhee dabarsi jenna. So kanaaf crack goon inni jedhamu suni wanta kana sobanii darbuun kan inni danda'amu achi ishee kii sana ishee dhokattee jarri dhossanii jala kaan sana yoo arganne crack goon jedhama. Isa dhugaa sana wajjiniin. So isa yoo balleessine statementii sana yoo balleessine abbaan fedhin darbaa jechuudha wanna feene asirratti barreessine. So faayidaalee hedduu qabaa jechuudha. Himi kuni so mee practically deemnee wantoota asitti jenne kana sadan isaanii implement goone ilaalla. Inni jalqabaa roostera barataa dalaguudha. Taansi serially evaluate gochuu akkuma isa Microsoft irratti agarsiisa. Sadaffaa login system dalagu jechuudha. So kana isinitti meera hunda keessanitti akkamittiin akka Quincy feetanii ilaaltanii jirtu. Amma directly maan hin deema. So application haaraa banee jira. So asirratti mee save jennu jalqabatumaan barreessin. Kun lecture sadaffaa waan ta'eef fi lecture 3 jechuuf hin deema. Save jedhee so programming fedhayyuu input outputii qabataanaan hash includeedhaan eegaluu qabnanneerra. So faayila kana programmii keenyatti dabaluu qabna jechuudha. So sirrii taanaan coloriin isaa bluudha. So programming fedhayyuu main functionii qabaachuu qabaa. Kana jechuun balbalaa jechuudha. Balbala compileriin ittiin ol seenu with return statement 0. Kana jechuun immoo namni biraayyuu functionii kana waame wanna tokkoyyuu hin kenniniif jechuudha. Return nothing. Maqaa isaan wal waamu booddee isa kana viidiyoo kurnaffaa haa booda waa'ee user defined function ilaalla. So ammaaf maal gochuuf hin deema roostera barataa jenneerra. So barsiisaanii qabxii barataa galcha average isaa jechuudha. Average isaa galchee 50 yoo ta'e barataan sun darbeera akka jedhu. 50 gadi yoo ta'e immoo kufeera akka jedhu jechuudha. Yoo roostera saduriin fayyadamaa jira. So tuqaan barataa data type isaa maal ta'uu qaba? Lecture 2 irratti dubbanneerra waa'ee data type. Tuqaan barataa averagein barataa 96.5 ta'uu danda'a. 99 ta'uu danda'a. Wanti tuqaa qabu integer jennee declare hin godhu. Kanaafuu filootii ta'uu qaba jechuudha. Filootii goonaan. Filoot jedhee average variable tokko declare godhe. So barsiisaan akka tuqaa kana galchuun godhaanama. Siyaa'oota inni dubbisee akka inni galchu. Qabxii barataa seensisi. In the line. So isa sorry. Akkanatti barreessina. So barsiisaan akka inni galchuuf maal goona? Siin inni isa barsiisaan galchee keyboard irraa waan inni pressii godhe immoo isarra kaawwanna. Average irra kaawwanna jechuudha. So average. So amma programming kana error qabu successful jedheera. Run yoon jedhee maximize goonee ilaalla. Maal jedhaera? Qabxii barataa seensisii jedhaera. So nan seensisa wanna baasuun qabu. Look. Si'aatiin kana boodan barreeffamne waan ta'eef liqimsee macal jedhee ta'a. Sorry. Qabxii barataa average isaatiin. So barataan suni 55 fidee. Interview jedhee qabatee mataa malee wanna baasuun qabu. So enter jenna. Kanaafuu amma immoo baasuu barbaanna wanna kana. Cheekii gochuu barbaanna. Maalidha wanti nun cheekii gochuu deemnu? Darbeeraa saafin darbinee isaati. So kana gochuuf gamma if else statement decision waa'ee kaayyoo mata duree irratti deemu jirra. So isa barsiisaan galche sana check godhama. If decision gochuuf deemna gamma. Inni barsiisaan galche if average is greater than or equal to 15 inni galee 50 ol yoo ta'e yoo dhugaa ta'e wanti kun maal godhen si'aawut inni barataan kun darbeera. Waan barbaadan baasuu dandeessu. Kun darbeera. Dhume. Else yoo hin taane jechuudha. Else jechuudha. Yoo innati kanaan olitti barreessite hin taane ta'e. Maala godhu? Si'aawut. Barataan kun kufeera. Hin dabarre jechuudha.
So trend deebi'a. Jalqaba variable qopheessine. Variable kana kan qopheessine maalidha? Asirraa barataan barsiisaan dubbisee akka galchuufidha. Wanta barsiisaan galchee asirra memory irra dhaqee nu ta'a. Kun just oddoo qopheessineef jechuudha. RAM reservation jechuudha kun. Yookaan oddoo qabsiisu. Oddoo qabsiisne. Akka namni tikeettii kutatee Finfinnee deemu dura tikeettii yookaan bakka taa'u qabachuu qabu variableedhaafis oddoo qopheessuu qabna jechuudha. So anyways raan goonee haa ilaallu koodii kana. So qabxii akkuma kanaan dura baranne maalidha? Wanti meeni keetti barreeffame tartiibaan execute ta'a inni irraa. Asii jalqaba average jenneera. So maqaa kanaanii memory locationin baayitii 4 qabamee jira. Nutti mul'atu dudda duubaan jira gaama. Namni software kana fayyadamu isa kanan argu isa sintu beeka. Mistira jiru sin qofa beeka. Inni kan inni argu waan asirratti barreeffame qofa. So kan asirratti bahu immoo siyaawtii bukkeetti barreeffameerudha. So qabxii barataa seensisedhe. So amma barataan kun gooziidha jennu 99 fide average isaa. So akka hima kanaatti barataan kun maaltu ba'a amma? If average asii galaa jiru meeqa 99. 99 is greater than or equal to 50. Yes, that's true. So maal baasa programming kuni barataan kun darbeeradha. Isa booda kana maal godha? Irra utaalaa jechuudha, irra darba. Already inni kun dhugaateera waan ta'eef. So mee haa ilaallu interiyeroon jedhu barataan kun darbeera kan jedhu baase isa kana nuun baafne jechuudha. Kanadha faayidaan if else statement. Yoo dhugaa ta'e kana hojjedhu, yoo sabba ta'e immoo kana hojjedhu jechuudha. So irra utaalchisuu dandeenyeerra jechuudha. Kanadha decisionii statement yookaan if else statement nuun jennu. So ammas irra deebi'ee irraa godha. Ammoo barataa dadhabaa tuqaa average 35 fide. Kanaafuma barataan kun darbeera jechuun qabu softwarein keenya jechuudha. Kufeera jechuu qaba. Maaliif asitti 35 yoo gashine maal ta'a? 35 50 caalaa? No, isa kanan hojjetu achi darba. Else isa jedhu ta'a jechuudha. So maal nu fida? Barataan kun kufeera isa jedhu baasaa sirraa. So akka kanaanii evaluate gochuu dandeenya jechuudha. Akkasuma immoo barataan barsiisaan jechuudha asitti. Dogoggoree galchuu danda'a average kana. Averageen barataa immoo duwwaatii amma 100 qofa ta'uu qaba. Yoo barsiisaan asitti jechaadha. Barsiisaan yoo akka carraa dogoggoree 65 barreessa 655 gochuu danda'a. Yookaan immoo 35 barreessa 355 gochuu danda'a. So interyoon jedhee averageen akka kana dhalatee man jiru averageen barataa. Garuu softwarein keenya maal godha yoo nuun akka kanatti dhiifne barataan kun darbeera jedha. Kun darbeera jedha. Kanaafuu wanni akkasii kan eegee sirreessuu qabu nama software hojjetedha jechuudha. So barsiisaan sun dogoggoruu isaa fi dogoggorree isaa itti himuu qabnaan. Isa immoo maal goona asitti ifii biraa daballaa jechuudha yoo barbaanne. Even average ni barsiisaan galche sun is greater than or equal to greater than 100 yoo ta'e barsiisaan sun dogoggoreera jechuudha. Kanaafuu maal jenna asitti siyaa'uut barsiisa dogoggorteetta akkas jechuu qaba. Else asitti else if average is greater than 15 inni kan akkuma jirutti ta'a jechuudha wanna jijjiiruu qabu. So let's run it again. So amma barsiisaan dogoggoree isa jalqabaa 355 gashuu deema. So softwarein kuni barsiisaatu dogoggoree jechuu qaba malee waa'ee barataan darbeeraaf kufteetta dubbachuu hin qabu. Let's check. So barsiisa dogoggorteetta jechaa jira. 100 yoo ta'e yoo 100 galchine yoo darbeeraadha barataan kun darbeeraadha jechuudha. So if elsein faayidaa guddaa qaba jechuudha. So kuni kaayyoo har'aa keessaa isa tokkodha. Mee isa lammataatti dabarru. So isa lammataa maal ture password jechuu password fakkeenyaaf Facebook yaa ta'u. So yookaan software mataa keessanii haa ta'u fakkeenyaaf si haa hojjenne akka waan software haaraa uumnetti click with Gadisa software. So maalan gochuuf deemaa software maqaa akkasii jira.
nami fudhatee yeroo inni kompiitara isaa irratti fe'achuuf jedhu laayisensiin gaafadhaan. Laayisensii abbaa qabuuf akka inni fe'amu. Abbaan qabneef immoo akka inni hin fe'amne jechuudha. Yookaan immoo looginii itti gochuu dandeenya. Fakkeenyaaf int laayisensiin jedha. Laayisensii dhosnee keenya gaanu addana jalaa jechuudha. Laayisensiin isaa 1 2 3 4 5 6. So nami software kana download godhate yoo laayisensii kana beek malee akka inni hin fe'anne goona jechuudha. So maal jennaa if nama harkaa fudhachuu qabna qaama int x isa namichi galchu abbaan fayyadamuu fedhu cout please laayisensii bitatte sana seensisi so galchuuf deema gaa in xn so nama harkaa fudhannee irra ofitti so cheekii goona inni galchee fi inni kan keenyaa tokko ta'uu isaa cheek goona jechuudha. Dudda duubaan hojjeta baay'ee wanti kuni namichi argu kana akkuma isaa feesbuukiin umbatanii looginii kilikii gochuu keenya beenna malee dudduubaan wanna ta'uu hin beeknu jechuudha. So isa hojjechaa jirra mun if license is equal to x kana jechuun laayisensii keenya nuun sooftiweerii keenyaaf uumnee fi isa namichi fayyadamaan galche yoo wal qixa ta'e argateera. Successfully registered jechuu dandeenya. Successfully registered. Else in arganne cout your license is not correct jechuu dandeenya. Since number is not correct. Wow. In the line. Yep. So let's check it again. So ready? Semicolon irraanfattee tanaan jedha raa isatti irraanfadde. Wow, sticker. In the line statement itun barreessina feene. So kana dhufe gaa ClickWix gaaddisaa software maaliif inni kun jalqaba barreeffame waan ta'eef yeroo hundaa jalqaba ba'a. Ittaansee siyaawutiin jiru isa kanadha. Kanaafuu isatu bee hin dhaabbate asitti lafa si'iin hin jiru hin dhaabbata nama hin dabarsu fudhateeti isa taanutti darba waan ta'eef kiiboordii irraa waan nuun xunnu eegaa jirra moo iddoo kana jira. So laayisensii sana galcheedha jira namitti hin darbuu hin dandeessu laala amma asitti yoo kun dhugaa ta'e malee wanna softweerii keenya irra jiru argachuu hin dandeessu jechuudha. So laayisensii sobaan galcha inni kun tokko majaatti tokko 2 3 hin jireenya dhugaa miti waan ta'eef laayisensiin kee sirrii miti ta'ee dhubaasuu qaba. Yep. Your license number is not correct. Maaliif himi kun soba wanna ta'eef isa kanaatu dhugaadha jechuudha. Isa lammataa kana. Meema mosa sirrii galchuun. Laayisensiin sirrii maalidha? Asitti 1 2 3 4 5 6. So successfully registered. Raajii biraan qabu jechuudha. Laayisensiin yeroo isin softweerii feetanii isinii dhufuuf diduu bifa kanaan hojjeta. Innaaf maali paaswoordii kan Facebook yaa ta'u Facebook login jechuu dandeenya. Facebook login system kan akka nutti balleessin. So amma gaa Facebook irratti waa lama jira. Username jira, password yookaan lakkoofsa. Int phone number jechuu dandeenya. Bilbila. Namni baay'een bilbila isaa fayyadama waan ta'eef. Inni taanu password moo waan barbaade fayyadamanii na qubees gashuu danda'a, lakkoofsa gashuu danda'a. Kanaafuu inti hin jennu kaaraakteriin. Password. Mega passwording ko defining godhaaf ikon just 12 leen dheerinni isaa 12 ta'e quotation kee geenye abaa caadaa 1 2 3 akka fakkeenyaatti kun. So amma gaa login gochuuf deemana cout lakkoofsa bilbilaa kee yoo akkasa asuma email ta'uu danda'a kana waan barbaadan gochuu dandeessu in bilbila cout nama sin gaafanna password ta'e password isa yoo dubbise malee hin galchu password kee seensis and the line. So kan akkamittiin fudhannaa kaaraakter yoo ta'u normal in.get enna bifa lama wanna qabuuf kaaraakteris lakkoofsas wanna qabuuf jechuudha. So in.get enne asitti maal fudhanna password fudhannani
password comma dheerinni isaa meeqa isa jedhu asitti specify kun amma 12 jedhee maximum ta'e isa sana chingata jechuudha. So check goona gam if sorry bilbila sitti initialize godhin afne bilbilli gabaasuudhaaf 12 jedhan lakkoofsa amma dheeraa sana barreessuuf. Eshi isa booda asitti int sanami gashu x na x fi y jenna kunan keenya gaadho sinee keenya nutu kana yookaan immoo gaafa account sana create godhe namichi create godhe nami bilbila jedha nami lakkoofsi bilbila isaa 12 ta'e password isaa kana kan jedhu database irra jira akka database itti fudhataa irra nama kan concept isaas tokko isa booda amma seenuu fi gaafa seenuu facebook.com edheera yeroo dhufuudha isa booda kan hojjetu isa kanadha wanna nun kana gaditti barreessinu jechuudha. So this is x, this is y. Y in character ida ka car y size isa dalam. So amma maal goona lakkoofsa bilbilaan isaas password isaas dhugaa ta'uu qaba namichi kun login ta'uuf. So isa lamaan ol duukaa jennaa jechuudha. If x fi bilbila walitti compare goona x is equal to password end jechuun egaa asirratti akka kanadha end ishee kana fayyadamna end password is equal to y maal gochuu deemu cout bagana kan ufti yoo login godheera jechuudha abbaan sun else dogoggorteetta gorteetta forget about the spelling. So may compile gonna ilaallu what error jechaa jira. Let me check comparison between pointer and integer maal dogoggore x is agartani password dha fi x in compare godhe dogoggora x in bilbila dha kun x in bilbila dha qosa se yalqa wanna de amma sirriidha. So run maal naan jedha lakkoofsa bilbila kee galchi